Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kufuuni warroon amantaa bira hordoftanis jira jirtu Oromootii baga jiraatanis ni jedha bakkuma jirtanitti nageenyi biyya isin haa qaqqabu. Alhamdulillah fedha rabbii guddaatiin har'as deebi'ee dhufee jira. Har'as piraankii ajaa'iba takka qabadhee dhufe. Bombii dhoostii piraankiin tokko yoo isinitti tolte hanga dhumaa ilaalaatiin laayik godha. Warroonni yuutuubii kiyyaa faaraa taatan sabskiraayib sheer gochuu hin dagatina. Koomentii garaagaraa illee naaf barreessaa isiniin jedha. Akkasii walaa jabeessinu wal jabeessuun aadaa keenya haa ta'u sabskiraayib waliif haa goonu laayik sheer waliif haa goonu isiniin jedha. Akkasiiti piraankiin tee maalii yoo jettani piraankiin xiyyaarraa argitanii jirtan warri argin illee yuutuubii haaraa banatte hojjetti hiriyaa xiyyaa waliin daleenyu yuutuubiin isillee gishoomee jedha dhaqaatii sabskiraayib godhaa fi sheer laayik godhaa fi walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Akkanaati isin piraankiin isin irratti dalaydee namtitti jalaa warqii hattee jettee balaa kana natti gadi buustee mataa na doorsite anillee piraankii san irraa kafalachuudhaafi innaa piraankiitti yommuu maal fakkaatti yoo jettan taa'ee janajjana an bilbilallee janajjanuu jaaladhu garuu akkanumatti isin jettu laaluuf taa'ee janajjanaa kana irraa na dhoorgiti moo itti mufuufinaan jetti waan isin jettu laala madaalumaa fi akkas isiniin jedha. Hanga dhuma viidiyoo kanaan afaana tura isiin amma shinti beetii keessa jirti qaama dhiqataa jirti yoo isiin baatee uffata godhattee jette agarsi kaameraa tottolfadhee dhoofadhee yoo isiin uffata minaamina godhattee jette suuta jedhee kaameraa kiyya ka dura istoop godhetti banadha waan isiin naan jettu walumaan laallaa isiin jedha taa'eetumaan janajjanaa yoo isiin baatee uffata godhattee minaamina akkasumni jette taa'eetumaan janajjana bilbilaan ni maal naan jette irraa na dhoorgiti moo janajjanaa kana itti mana dhiisti moo waan isin jettu walumaan laalla akkasii isin jedha garuu piraankii gochuuf malee janajjanaan jaaladhu janajjanulleedha janajjanallee jaaladhu faayidaa hin qabu jechuudha. Akkasii warri yuutuubii kiyyaa faaraa taata sabskiraayib gochuuf hin dagatinaa viidiyoo kanaan gadhumaa ilaala laayik sabskiraayib sheer gochuu faantaa keessan isin jedha. Akkasii hanga dhuma viidiyoo kiyyaan afaana tura istoop godhee waliin dachaana yeroo isiin baate. Assalamualaikum. Najam yakam. Jirta habibi. Ma badde sama ya kana. Guyyaa lama muluu badde bar. Maalika guyyaa lama dhiisite sa'aatii lama guddaadhaan nama wal jaalatu biratti. Akkasiin anillee akkasumatti hedduu si jaaladha hedduu mataan na dooree jira hanga si dhabe. Itu si jaaladha anillee akkasumatti si jaaladha naguma qabdaan yoo fi jiruun kee maal fakkaatti baga jiraatte dhiisi dhiirsa duraa san dhiisni bakka haa taa'u mucattillee maan rakkoo qabaree maan guddisna walumaan hin guddifna mucattiin tiyya ittiin kennus sin jedha isatti maaliif kennama kennutti akkasii anillee akkasuma hedduu si jaaladha dhiisiisaa haa taa'u dhiisee jiras sin jedha bara jaarsi duraa maal godhamoo fadha kalas aaddisii wayi garuu akkuma bilbilaa kanatti na jaalattamu akkuma haasayaa kanatti moo na sobda haguma harkaan nagayattuuf ta'inna Uy. Taate kakkas taana barre. Enu jaasu. Baay'ee si jaaladha anillee. Maal jettee? Enu si jaaladha jettu. Abbaan si jaabaran ati wajjin hey maal gootin yoo himtellee haa himtu maan nu gootre hin dhageessu nu wajjaasu abbaa himniti wajjaasota maal nu
jaasaa jedha. Nama Maan namni kamiin abbaa himni malee. laa obboleessi kiyya hojii qaagaa jira. Obboleessi kami kan hin beekne. Turi mee micatti takka afaan natti bana yaake. Abbaa yoo ni moo eenyuun gati wajjin kaa'e. Sii deebisa. Maali isaas namni sirraa naasa'u. Guddifnaa maali goonaa hin maali jechuudha. Maarree kalaas. Ati maal abbaa manaa qabdaa? Abbaa manaa kalaas yoo qabaadhe hoo inni achi jira kalaas. Haa jiraatu ka. Yeroon itti Haa dabarsu. jiraatu ka. Nikaa sirraa qaba bare. Nikaa irraa qabaate hoo. Maal ati jaarti nikaati maal jettee kana jana jenta maal jettee kana jettee jana jenta. Maa wajjin. Inumaa bira tartee lubbuu kiyyaa maalii kiyyaa ilma wajjin Gizeen irra tareessin jedhaa bar. Kinoo waan ijoollee tana burtukaana tana yoo Gizee janajjanii. miti bar. Yaani akka qaba akkaataan itti janajjana. Onikaa hambaa qabaataa balbu kiyya akkasii kiyya maa jenna. Ini minissin jedha kana. Maaliif Isatti Ini mini inuwaayyuu Gizee ni maal itti jetta. dabarfachuu fi sin jedha bar. Gizeen Sa'aatiin kamaa- itti dabarfachuu fi. Maaliif maaseeta Meeshaa ofirratti dhiqachuu fi. meeshaa Amma nu dhiisi maaseeta kakalaas. keessa illee Yoo janajjanii hoo maal si nikee galcha? hambaallee Si qabattee galcha? nama hin janajjaninii siin jedha. Daa'ima hin guddifna hambasii guddisee daa'ima abbaa tokko si guddisa. Amma meena dhiisi sin jedha yaake. Maa wassoom Guyyaa akkasitti lama siin jiru jedha. online Amma janajjaniin nu dhiisi kaaki. Maallatti hagana geetta haadha ilmaati maal goota janajjanta. Maa si galche? Eh, Waan na kiyya galche. keessa maal si Na galche? galcha'ee maa. Kalaas gizeen Mana itti tokko jirra dabarfachuu. wajjin nyaanna wajjin dhuyna. Gizeen itti dabarfachuu Maaliif na- malee jaalachuu fi. Hin jiru gizeen itti dabarfachuun maaseeta ofitti haruu malee maaliin bu'aan ati Maasenni maal inni waa Eh. hojjetaa jirra? Inni maaseeta ka jiru ammaayyuu biyya si Awurooppaa. jaaladhaa Inni akkasii ka lubbuu jiru- kiyyaa madirii inni kiyyaa ka jiru jedhanii Awurooppaa ani ka jiru ilma Dubaay. dhiiraa nafsee fuudhu maaf fize. Qannaatisa inni naaf ta'e. Ani Si namni si qanna- janajjanu Ani dhabamna hin naaf ta'e. qanna'ullee dhiisullee suni haa ta'u ani maaseeta hin dalagu. Yaakii Hin naaf janajjanu ammataa ammallee. sinkoriinis sin jedha. Ammallee hin janajjanuu siin jedha. Bakka nu dhiisi Ati kalaas. akkamitti abbaa manaa keetirra Ani janajjan. haa haasa'u bakka Osoo baasi abbaan gal- manaa kee jira. si galcha. Na galcha'e Mataa maaliif kiyya- nan galchi? mataa kiyya beeka. Maaliif nan galchi Mataa na kee galcha? beeka. Mataa kiyyaa miti bar mataa kee illee hin beekaa. Namticha kanarra bilbiltee akkana rabsine mataa isa godhe namichi amma irratti bilbiltee Hinaaffaan lubbuu mataa si kiyya godhe. madirii kiyya jettuun kanarra. Ati waan duraan hin qabne isaa fidda. Maqaa dhiisi Hin argine kakalaas. si jana jettu Hin- maal inni waan akkana. Hin janajjana bakka. galuu ka'e. Zabana janaan jibbame kana keessatti Dhaggeeffa. haati ilmaa yoo jana Galuu jettu maal ka'e jedhama? namata afur guutuu hin janajjanne. Amata Amma afur dhiisi. xiqqoo sammuu kiyya firiina haa taatu. Ahaa. Xiqqoo hin janajjanaa. Aadaa asirratti saamataa jirta jechuudha. Barsanuu biyya Awurooppaa jira. Ayiroobbaa jira sa? Awurooppaa. Ayiroobbaa dhiisi kira fedhe haa jiraatu. Yookaan yoo jiru hundatti toluu diddachitti nama hamaa dhiisu. Ani kara fedhetti si haa waamu irratti hin janajjani. Gaafa galee birrii naa ergu. Injiru godhi janajjana wayitu maal innati? Sheemisi hin qabu. mataa sin qoran Sa'aatii kaasan ammaa caala kana yaakee nu sa'aatii dhiisi. ammaa kana yaakee Akkam ati yoo sirraa taadha janajjantu daa'imni tee haga wayii geetti maashaallah tabaarakallah rabbiin si haa guddisatti sirratti Alhamdulillah isii dhokadhe janajjana gaafa galellee maa waa isii irra taa'ee janajjana. a'uuzu billahi sirraayyuu ta'u ibadhe yaakee Maal nama ta'e? bilbil maal innati Ammati Maamaditti nime. maamaditti nimin hin qabne amma tana bilbilee himaan amma tana Halkan tana mana kanan bulu. wallahi buluu baadhu dhiisa malee amma tana bilbilee himaan nama janajjantee Namaa dho'isuu hin beektu. Ani hin dho'isu janajjana irratti wanna biraa walii taana hanka janajjanaa kana daa'ima biyya kaayanii ijaarsa suudii keessa kaanii as ta'anii janajjanu kan inuman eeyyamu illee Amma mee callisi kaa bilbila jira dikkashuma. nikkis jettee tun bilbilin yoo arrabsi Isa jette malee bilbilaa jira ba? namichi ambaa yoo arrabsi jette bilbili hin arrabsaan. Dikkashuma callisi. Habiibiyye. Ati saalfattu na bira teettee yoo janajjantu. Habiibiyyee inumaa Moyyatti takka hinaaffaan mataa koree ture mee bakka si deebisa. taa'ee habiibiyyee jettee yaara badhabboo na birma teette. Mee yaa deebisee bilbilu. Maa hinaaffaan mataa si koree. Naafan mataa na koree. Maa Maaliif na bira teettee janajjantaadha? ni bira teettee Ati nama Ati guddaa. anaaf yaadde moo ofiif yaadde? Ani ofiillee Nama yaadsiillee guddaan kamaali kun alhamdulillahi rabbil haga alamin. feetee daa'ima irra dhalattuu ta'i. Kalaas ati baaraati daariidha daa'ima qabda abbaa manaa qabda Baalaati daarii maal maal namatti naasa'u siin jedhe. hin haasa'u. Yoo ilma qabaatan namatti naasa'u. Aadaa bahanii ka maal odoo jaartiin hiikaa taate akkamiin namatti haasoftaati. Wayi baasuma na qabate. ati Bahasa jaarsa maaltu si natti qabate haakee anaa baasni qabate achi na keettee meeshaa na gooteetu manarratti janajjanta. Atu jaarsa natti taatee qabiree Jaarsaa miti an karaa nagayaa si gorsaa jira nama janajjanini gizeen ammaa gizee nama janajjananii miti dhalammaanuu jechuu dhalaan sii daa'ima qabdu dhiisiiti tammaan daa'ima hin qabne Ammati mataa bila. janajjantee Ishee waa na fidaan dhageeffa, jirtu na dhagee, na ati dhagee. immoo ta daa'ima qabdu
daa'ima keetii illee Waan si zaman fudhatu. duraanii nurraa dhiisi kaanti. Daa'ima keetii wajji si fudhatu dhiisi nafsee teetuu iyyuu si Daa'ima fudhatu. xiyyaanatu guddifatan dhiisi yaa. Kaas ka daa'ima jala Bakki guddiftu ishee abbaa ati manaa deemi. kee jalatti guddisi daa'ima. Deemi itti gali ati yoo itti gali deemi malee ani sammuu xiyyaa haa godha xiqqoo. Ani abbaa manaa kiyyatti galee dhiisee sani anatu beeka narratti hin janajjanii. Amma nu dhiisi ka ana kaa janajjanaa jiru si. Ati jechuun ka Situ janajjanaa jira. Anaa miti. kabajaa godhadhu. Anaa miree kaasaa jiru. Amma sana narratti naasa'iniiti ala bayyi haasa yoo ajamte. Narratti naasa'in bayyi deebiin itti haasa'e ala yoo ajamte. mana arabaa keessa jira. Mana arabaa dhiisee waan feene keessaa jiran. Rabshaa buuftee akka jaratti nutti yaane bicha. Asii gadi bayyi deemiti yoo ajamte. Gadi bayyi ala bayyi Afaan janajjan. kiyyarraa maftii qabda. Ala bayyi narratti hin janajjaniin angurra dhaga'uun barbaadu. Dhageetta. Natti illee hin Ana dhiisiti. waan kee Anaa yoo ilma taate. takkatti qabu dhiisiti. Tan nama shan qabuyyuu Kudhan. janajjan. Ka kudhan qabu waa Meeshaa janajjan. dhiqatanii maal taate isa? Meeshaa haraama janajjan. Sillee sii fida ishee. Hin barbaadu an. Isumarraa Ani yoomiin dhabee siin jedhe. hiriyyaa isaa akka Jarmanii jiru. Jarmanii dhiisii kara fedhee haa jiraatu. Jarmanii deemuudha. Ameerikaa Ani deemuudha. birriyyuu matarra baatee haa deemu. Akka foon lukkuu ka jedhan sana argite akkasitti baatee haa deemu. Ani hin janajjanu janajjana na jamaan. Namni zabana kana sa'aatii sitti dabarfata malee sin janajjan. Anillee sa'aatiitti dabarfataa jira. Hin ta'u ka ati maasitamaa ofitti harta. Ani jaarsi kiyya hin jira. Ati maasitamaa ofitti hartaa siin Dhiisi jedhe. ka sa'aatiin Abbaan mana keetii hin dabarfannaa, jira. Abbaan mana meeshaa keetiitii wajji haasa'ii. Rabbi akkasitti sin dhala. Maali na? Meeshaa dhiqannas hin jedhu. Meeshaan akka dhiqatu. Meeshaa dhiqadhaa gizee na dabbare gizee abbaan manaa kiyya naan dawwale. Maaliif? Isatti dawwalee wajjin Hin haasa'e. danda'amu abbaan manaa keetiitti dawwale abbaan manaa keetii gizee hojii qabu sii wajji haasa gizee hojii hin qabne sii wajji haasa gizee hojii qabu kalas An gizeen hojii hin qabne hoo akkanatti taa'aa. taayi yuutuubii ilaali taayiti daa'ima teetii wajji biyya bilbilii qaaqe inni wajji janajjintaadha Si maalumas si galchasiin jedha bar'aan yoo wama fedhi haasa'e yoo fedhe yoo hin danda'a Kifilii tana keessa. kifilii tana keessa Anaafati wajji galaani. anaaf akka Kalaas wajji hin dubbatin. Yoo isaan Hin dubbii godhe dubbatini. malee yoo anaafis addadii godhe. amma ati isatti deebiftee bilbilaan ala xuuli abbaa yuuniiti bilbilee himaan billaal taqa bilbili qaama Inni janajjana inni nama akkamii garuu namni si janajjanu kun si jaaladha nama muqii hin qabne inni jechuudha akkamitti jaartiin kayaa oduu ati an daa'ima qabaa daa'ima kiyyaa wajjin na Si fudhata guddisa naan jedhe bakka wajjin guddifna naan jedhe achi si waamaa naan jedhe. kaalaas dhiira darre wayiiti kaa hin xaamu akkamitti ilmoo wajjin nama fudhata gisee ammaa dhiirri ilmoo wajjin nama fudhatu hin jiru kijiibaa kun badheessi geetu Ka ilmoo bariin sobeen malee ilmoo hin qabu jedheen awwala beektaa hin qabu. amma ilmoo qaban jenneen ati Amma hin dhaga'a qabu jedheen awwala hin qabu ilmallee hin qabu matakka hin qabu durbaa jedheen. akkamitti amma ilmoo qaba Ergasii amma daa'ima kiyya porofaalirra arge jennaan edaati ilma qabdaa naan jennaan jedheen. of balleessite kaa amma Qirqirna jedhe beektaa sana. kaalaas kaa qirqir jedhe kaa amma Bakka si gata. dhiisure gaafa achi dhaqina ajjeesaa iyyuu. Namni kun wal Ani- ajjeesuu ani eegalee. san hin beeku ati garuu irratti tilmaami yoo janajjante abbaa manaa keetii wajji haasa'i karaan nagaya abbaa manaa ofii malee Amma hin janajjanin jiru jetta. jaarsa lammataa hin Ati soqinaa hinaaf akkanasi godha. ani naaffaa wayiituu qabu nu dhiisiiti Biyya Ameerikaa san deemuu barbaada. ameerikaa dhiisii kara feete deemisiin jedhee barat abbaa manaa keetiin na ofii an ameerikaa deemuu barbaada waan qabnu natti baasiitii na ofii hin deema jedhiini Nadhoo. mallaqa teeta halaalaati deemi malee tana kabaree taanii maalii kiyya akkasii kiyya madri kiyya jedhan kun Atamma hinaaf amma Nuti biran dhoo biyya hinaaf- mucaa akkana bareedu kan. hinaaffaa miti godhi mucaan an akka fedhe haa bareedu an odoo innu shittoo ofirratti gadi cabse an dhiira akkanatti ilaalu dhiirri zamana kana muqii hin qabdu Amma ati wajjaasa hunda dhoorgaa jirta jechuudha. nama Hinaaf teetteen amma jala taasi jenna. koreyaa kiri Nara dhiisi teetteen kan. jala jettu na dhiisi ka abbo. Hinaaf Abboo as kennu akkana bilbila garasi. yaake. bilbila nanti kennu biraanki kabaali mana bajanaajanaa hoite waan abbaa yuuniisitti nimini ilaaltu Ajaja'ee. Mataa ishee biraankiin kamaali kunillee biraankii nama janajana Waanuma itti na dhiistu see jiru duraan. maal akkamii Janajjani naan jettee maal amma biraankiin kamaali Kottuun laalta. wallahi fayyaan qabdu ati kalaas ba duudi keenya duubni kaameraa duubni keenya duudi afoon kaameraa afoo Sirraa deeffadhee jira kaatiree. duudarra na hidhuu malee homaa sinaaf ne barama duudarra na hiite narra biraankii godhuu malee homaa takka sinaaf ne amma ati abbaayoon nuti wajji abbaayoon Abbaayitti nuwama jirti.
Abbaayuun iti Abbaayuun wajji maalan bahaa isaa dhiisee istooppiin godhin hin deemna jedha. Abbaayuun wajji haasa'an jiru wallaahi laziin piraankiin si gochuuf malee nama wajjin haasa'an jiru kun hogantee ilaaluu dandeetta. Akka ani jana jenne durallee hin beekta. Ani jana jana hin jaaladhu si jammar piraankiin si gochuufi. Akkasiin egaa hordoftoota keenya piraankiin kiyya kana fakkaata akkasirratti tolu abdii qaba. Waan dhaamatu barbaade kootu dhaammadhu. A'uudhu billah. A'uudhu billah. Leesh akkanatti piraanki jedhaniiti kana keessa karaa nama teessisanii a'uudhu billah. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Ummu Ayuun. Ashama harka fuuna isiniin jala warreen amantii biraallee. Piraankiin irratti dalaydee kamaan guyyaa irratti dalage deebifteen irratti deebifte akkasiin isiniin jala milkaa'eef na fakkaate garuu duraan nama jalajjantu har'a eessaa biddeen nama jalajjanti jedhee rifadhe akkasitti Ima robbiin jira bar namni jechuun ilma odoo qaban odoo jaarsa qaban namni 4-5 odoo qabu sa'aatiin itti dabarfadhaa wayii anillee sanii shawwadame marree ta'e jedhanii akkasittiin isiniin jala piraankiin isii taasakkaa'e na fakkaate laayik ta'e waan kanaan saaka'e. godhaati bira dhaabadhaa isiniin jala walaa jajjabeessinuu yuutuubii kiyyallee like share subscribe naa godhaa isiniin jala akkasitti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.